Mikaela kan acho. Cuma juga. Mal sebenarnya kalau mal sebenarnya mal itu sebenarnya. Kamu wata male mangkam. Mana jadinya kamu? Bukan. Uffata mana kana male dan kabdan uffata. Kamberan kabdan ni. Camanis kanu. Kambera man kabdan. Mangkam. Amma to frashi sendiri sakawa. Bakal buka indiramti. Bakal bunuh na acikawa. Acikawa chudan. Mana nama tigo, mana keragan tumo, mana ofikesan ni. Laki singkaraya tadi inna gandi. Bakal ba garantu mana tujite ti garanta sarmanci. Cari kambera so man kabdan. Kanu magam. Kanu. Wanda tokkummaa keessaa waldaa kadaamiraatti kan jedhaman waan waldaan amma humna isaanii isinii gochuudhaaf jiru isinii fudhannaa jechuudha.
maaltu isinitti dhaga'ama? Gammachuu waan dasitaa isinii haa kennu. Dasitaa na daddasattanii na fayyiftanii. Hiyyummaadhaan na baaftanii lafa ankufe du'aaf bool'aa na baaftanii fayyaa isinii haa kennu. Nagaa isinii haa kennu. Xeenaa argadhaa. Bitaa mirgatti isinaa eegu rabbi sibiraa dhaabbatu. Akkana yaadda akkana rabbi immoo isinii haa yaadu. Fayyaa isinii haa yaadu. Xeenaa isinii haa yaadu. Xeenaan dhumne isinii haa yaadu. Harka keessan haa jiisu. Egaa kana kan isinii godhe waldaa tokkummaa jedhama. Tokkummaati. Warra biyya keessaa fi biyya alaa jiranidha. Isaan tuudaara kan akkasitti isinitti uffisee isaan nagaadhaan waa jiraatan nagaadhaan fayyaadhaan wantoota keenya biyya alaa jiran isaanidha. Alamii isaanii haa kennu, xeenaa isaanii haa kennu. Bakka jiranitti isaan haa eegu, fayyaa isaanii haa kennu, nagaa isaanii haa kennu. Na dassattanii sinaa dassatu, rabbi sinaa dassatu. Kana gammachiifta, rabbi si haa gammachiifta. Amiin, amiin. Galatooma. Tole maatii Waaqayyoo egaa akkuma asitti argitan abbaa keenya kana waldaa koree tokkummaa isaa Kidaana Biraati. Akkuma beekamu gargaarsa gootanii abbaa keenya warra baandira jiru kana nuu kaastanii jirtu. Akkuma argitan kana kaasnii filmee dhufne bakki isaan galan yookiin immoo bakki isaan jiraatan mana kana jala jechuudha. Warra mana kanaatu akka isaan as galan taasise. Akkuma beekamu inni kun iddoo kanaaf socho'eetu asirra dhufee galaa. Asirra naa dhufee galee ishii kana gadi diriirfatu jechuudha. Inni bociisan ishii kanadha. Ishii kana irra gadi ciibsatu waan uffatan illee hin qaban jechuudha. Akkuma beekamu egaa kanuma kanaan ilaaluudhaan barandaa kana jalatti jiraachaa jiru. Isa kanaaf firaashii waan isaan irra ciisan yeroo jennee firaashii kana binnee jirra jechuudha. Uffata halkaniis waanuma tokko illee hin qabanii uffata halkanii kana binnee jirra. Ansoolaa boraatii qaba keessisaa boraatii qaba ansoolaas qaba kanadha jechuudha. Waan isaan mataa isaanii duras godhatan waanuma tokko illee kan hin qabne isa kanas immoo boraatii kanas binneerraa jechuudha. Egaa uffatoota kanas waanuma akkanaa kana kun waanuma argitan kana caammaa irraa jala waan hundumayyuu kuffiyyaa dabalatee godhatanii jiru. Egaa walumaa galatti koree tokkummaa jechuun keessumaa immoo warra waldaa Kidaana Biratiitu isa kana hojjetee Waaqayyo isaan eebbisu. Abboowwan keenya immoo warra shamarran biyya alaa jiraatanii akkasitti gargaarsa isinii godhan kana waan jettanii eebbistan yoo qabaattan waanuma isinitti dhaga'ameenis asiin akkuma ibsitan isiniin jenna. Biddeen isaanii haa guddatu, fayyaa isaanii haa kennu, xeenaa isaanii haa kennu, alamii haa argan, fayyaa argan, akkana dassatan kana isaan haa dassatu. Beeksisa isaanii fayyaa godhuuf, xeenaa godhuuf, fayyaa argatan. Fayyaa isaanii haa kennu, fayyaa isaanii haa kennu, xeenaa isaanii haa kennu. Hojjetanii hin dhabin, fayyaa argatan. Ubbaanii haa galan, zarii isaanii haa baaraku. Haa lama lama.